Na kana waan ta'eef yaa uummata keenya yaa uummata qashtii uummata jaalalaa kun isiin ijoolleen kun nama akkana rakkatee sadarkaa kanarra jiru jechuudha. Argitanii namni kun waan irra ciisuu fi waan uffatee bulu hin qabu. Ijoolleen kun akkuma gartan kun ijoollee daa'ima xiqqaa harmooduu fi tunillee irraa gadi ijoollee xiqqoo tanniin jechuudha. Akkuma viidiyoo kana argaa jirtanitti beelaadha dhageeffadha waan isiin jedhu. Kashile, kabu kashile, kabu nama nagargaru le, kabu odo wana gargarte wanu nakedi nagargarte sinjeta. Amma aja amma akana anan kana daima fide. Anan kana oma argate kuda baay'ee nama gaddisiisa. Wallahi dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif yoo jettan daa'imni guyyaa 4 moo guyyaa 5 aannan argateetu hin jiru dhugeetu hin jiru jetti. Harmi kiyya immoo sababaan waan nyaanneef sababaan qoonqoo hin argatiniif daa'ima kana aannan booddee jedhe. Akkasitti isii sadarkaa kanarra geettee sadarkaa kanarra jirtu ta'ee annanii fi waan daa'immanii barbaachisu geessitee fi akkasitti akka afaan keessan irraa dhageettan namoonni ilaaluu barbaadan namoonni dhaga'uu barbaadan YouTube channel isii jala seentanii waan isin jettu kanarraa qulqulleeffachuu dandeettan. Kana waan ta'eef anillee hangan danda'uun hangan rabbiin kiyya naa laaffisee biraan dhaabbadhaanii ni qarqaaraa dhukkubsatti dhukkubaanii akkuma agartan ijoollee 3 wajjin jaarsi abbaa warraa isii eegaa dhiisee karaa biyya biraa karaa asiin Jibuutii kanaan biyya baaraan karaa irraa deemee baatii 8 baatii 7 jira. Akka gaafa sanii irraa immoo isinillee wal mari'atanii waloonnaa jedhanii biraan deemne akkanumaan ka'ee ijoollee lafa naqee biraa deemee sanirraan immoo manni isiin keessa jirtu mana kiraati. Mana kiraa kuma 500 akkasana fakkaatee ka isiin ja'an kafaltu. Kanaayyuu sadarkaa itti keessaa na baasuudhaaf na deddeebi'aa jiran irratti isiin dhaqqabdee kiraa ji'a 6 irraa kafaltee nyaataa fi waan yeroodhaaf isaan barbaachisu isaanii gootee achi deemte. Anillee kanarra dabalataan wanni an godhuuf yoo jiraate isii dursa mana yaalaa isii geessuudha. Mana yaalaa geessee ka'ee isiin wayyooftee haalli isiin irra jirtu haala fooyya'aa ta'e booda waan isiin wayiin dalagattu nin godhaa fi kana ka fuuldura viidiyoodhaan itti deemee viidiyoodhaan agartan ta'a. Isiin kanaa achi wallahi dhugumatti baay'ee na gaddisiise. Baay'ee isiniin jedha baay'ee na gaddisiise. Waan jedhu hin qabu. Rakkooni oma numa tartii uma feeteloo taate wanni tarree jiru. Naan isinis waan dandeettanii waan humna keessaniiti yoo hin dandeenye share like subscribe kunuu godhuu qofaan nu cinaa dhaabbadha. Waan akkasiitiin jiraadha yaa Oromootii yaa qaalii isin jaaladha isin kabajaa fayyaa naa ta'a isiniin jedha. Tullaahi barakaatu jira jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya baga jiraattanii baga irra deebiidhaan wal agarree isiniin jedha. Akkam jirtu jiruuf jireenya keessa maal fakkaata haalli qilleensa akkam isin bira bareedaa gabira gaariidha rabbiin galanne haa ga'u asiin nu ga'e. Naa akkasitti har'a waa xiqqoo isii dubbachuu barbaade waan natti tolee fi waan na gammachiise waan keessa kiyya natti tole tokko jechuudha. Innis maal yoo jettan hayaatuuf samoonii kana waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee jajjabeeffamuu qabu nama miskiina haadha ijoollee waliin rakkattu ijoollee waliin baay'ee rakkachaa turte haga humna isiitiin qarqaartee turte anillee kanumarraa ka'uudhaan wanni kun jajjabeeffamuu qaba. Namni keenya rakkataan bakka hundatti baay'eedha. Itoophiyaan paarsentii 100 keessaa paarsentiin 75 nama rakkataadha jechuun hin danda'ama kan waliin beeknu. Kanarraa ka'uudhaan isiin aga dandeettuun firaashii bittee nyaata ijoollee qopheessitee fi
aannan ijoollee qopheessitee fi baanaa bittiif waa hedduu gootee fi akka viidiyoo isiin duraan hojjetterra laaltanii jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan illee gama kiyyaan waanan qaburra waanan dalagadhee harkaa qaburra isiin suni akka suuraa viidiyoo ishee agartanitti dhukkubsatti nama dhukkubuu nama ammaaf yeroo ammaa kanatti illee danda'ee hojiillee hojjetuu miti. Namoonni tokko tokko keessaan dhufanii akkaawuntii nu barreessaa isii kana gargaaruu qabna waa godhuu fi qabna namoonni jedhan namoota baay'eetu jira. Kanaafuu nu galatoomaa nu jiraadha. Oromootii qaalii isin qabaachuun baay'ee nu boonsa. Osoo akkasii wal yaaduun wal cinaa dhaabatuun jiraate rakkataa keenya gargaarree wal gargaaree wal cinaa dhaabannee kaasuun osoo jiraate namni keenya bakka hunda karaa rakkufeen hafu waan gaariidha. Akkanatti urma jajjabeessuun nuti ammas wanta dandeenyuun nama kamiyyuu ta'ee isii amma dheengaddaa kana qofa osoo hin taane namoonni jiran nama baay'eedha mana keessa dhokatanii tanaayyuu akka carraadhaa osoo deemtu rageettee agarte malee isiillee barbaadaaf hin deemne. Kanarraa ka'e namoonni keenya namoonni rakkatanii rakkoo keessa jiran baay'eedha. Kana bakka jiranitti irra deemnee barbaannee gaafannee waan isaan danda'an hundaayyuu godhuuf nuti qophiidha. Isii dheengaddaa san immoo baay'ee rakkattu turtee baay'ee miidhamtuudha dhukkubsattuudha ijoollee 3 wajjin jirti. Kana waliin immoo dhukkubaa isii dhukkubtana akka isiin yaalamtee sanirraa kaatee immoo fayyitee gara waa dalagachuutis seentu anatu godha. Waan qabuun qarqaaree wanta danda'uun isii tana cinaa dhaabadhee akka isiin gara hojiitti deebitee hojii dalagdee hojii jirtu akka isiin taatu anatu taasisaa. Kana waadaa isinii seenaa. Isin immoo wanni tokkoon isinirraa barbaadu namoonni baay'een akkuma koomintii jala agarre hin qarqaaraan cinaa dhaabannettanii baay'ee nu jajjabeessu jirtanii nu galatoomaa nu jiraadha ulfaadhaa isiniin jecha. Wanni tokkoon isin godhuu qabdanii akka viidiyoon kun namoota hedduu bira gahu namoota baay'ee bira akka gahu namoonni nama gargaaruudhaaf hiree dhabanii carraa dhaban kanarraa fakkeenya godhatanii waan akkanaa kanarraa fakkeenya godhatanii akka wal cinaa dhaabbatuun kun jabaatu viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa nu guddisaa. Kunuti bu'aa kanarraa argamuun wanta kanarraa waan kanarraa galii asirraa fuunuun mushkisha kenna osoo kaayachuu osoo hin taane namoota fakkaatota akka isiidhaa bakka jiranitti karaa irraa barbaannee xiqqoo isii haga taate waan inni irra dhaabatee waa dalagatee ofiin jijjiiru godhuudhaaf waadaa isinii seenna. Nuti kan isinirraa barbaannu nabbaan dandeettan hagumna keessaniitiin yoo qarqaaraallee jettanii waa ergattan suni rabbi isinirraa jaalatuma jennaa. Nuti kanaan wanni isinirraa barbaannu share like qofaan nu jajjabeessaa akka waan nu wajjiin qoodamtanii nu wajjiin qarqaartaniititti isin galateeffannoo share like nu gochaa nu wajjiin nu jajjabeessitan. Dhugaa dubbachuuf baay'ee akka naannoo Oromiyaatitti rakkataa qarqaaruun baay'ee gadi bu'aadha. Parsentiin isaa kan waliin agarru jechuudha. Nama keenya eega inni sadarkaa dhumaa irra gahee sadarkaa mana yaalaallee osoo geessanii fayyuu inni hin dandeenye irra eega gahee booda isa qarqaaruuf isa cinaa dhaabbachuuf akkana goonaa fi maal goonaa fi jedhaa walii gaffiin hin ta'u. Wanni akkasii kan barbaachisu nama osoo inni jiru osoo inni fayyaa qabu maal rakkatti rakkinni kan kee maal si barbaachisa jedhanii gaafatanii waan isa barbaachisu isaa godhuun baay'ee gaarii ture na fakkaatan. Akkanaatitti kuni nurraa hafu duraa dhaabatu nama keenya rakkoo isaa maal akka ta'e gaafannee yoo rakkoon isaa yeroo ammaa batalaa namni biyya kana keessatti irra ulfaataan waan nyaatanii jiraatanii fi waan nyaatanii bulantu rakkoo ta'e dura dursanii nama keenya waan inni nyaatee bulu eega nam waan danda'uun qarqaaree cinaa dhaabbatee inni waan nyaatee bula argatee booda san booda waa xiqqoo bananii fi waa meeshaa xiqqoo muraasaan buusanii bira gaanii fi dalagadhoo jedhanii namni fayyaa qabu kamiyyuu hin dalagata. Kana waan ta'eef wal qarqaaruun aadaa keenyaa ta'uu waan akkanaa dabree naannoo Oromiyaa keessa namoota tokko namoota wannaa yoo ta'e malee wanni akkanaa kun baay'ee baratamee hin jiru nagarrillee dhugaa dubbachuudhaaf.
nama keenya wanni namni keenya bira baratame eega namni du'ee macarashaa sadarkaa dhumaarra ga'e olii gaffiiguun nama kana ibaluu kana akkana haa goonu ibaluu kana bira haa dhaabannu ibaluun kun dhibame ibaluun kun mana yaalaa jira kana wanni nu beenu kun hin barbaachisu. Kana waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa yaa Oromooti yaa qaalii walaa jajjabeessinu namoonni wannan isinitti dhaammadhu adaraa wannan isiniin jedhu viidiyoo agartan nama hedduu bira akka ga'u share like subscribe gochuu qofaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa gaarii isiniin jedha.